akkasuma durataa mana marii dhimmoota islaamummaa aanaa madda walaabuu haajaaliyee diidoo nu keessatti argamanii gammachuun guyyaa irraa itti dhagahamee fi akkasuma dhaamsa hawaasa islaamaa idil addunyaa irratti argaman hunda maal akka jedhan kallattii maangama isaanii isin dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دورا والروان كلين سراني والأجر وكاغرتني كلين كان رتنو أرجودا ديتني بكتوني قدنا بورانا بها أنا مدولابو هورا كرئ جند جانين كيسات أرجمنا gammachuun ammoo har'a baay'ee nutti dhagaamee hawaasni kun walgayeef madrasaa nama ulamaa'i nama bakka biraatti bakka hedduu barsiisaa ture kan muuxannoo gargaraa hojiin qabu ka doktorummaa gartanii gaa kartoona bichaan tahin ka hojiin gartanii gaa doktora tahee argatanii warri kun alhamdulillahi rabbil aalamiin akka madda walaabuutti bakka tokkoffaa tahuu kajeellaa qabna abdii qabna tuun hojiin tarabbiitii akka namatti immoo nuti gartanii gaa bakka tanaan ka'uu abdii qabna gartee jennee isin gartee gaa dhageessisuu dandeenya ala kana hawaasni katamaa fakkaatu maqaa kana walgayee guyyaa 2-3 guyyaa 15 edduu gartanii gaa bakka tana maree ol naanna'ee gannaanna'ee bakka tana bareechuuf bakka tana gartee qur'aana bichaaf kawaan biraatiif walgaan tahin ka sargii biraan tahin sargii qur'aanaa hundee qur'aanaa gadhaamnaa duraanillee odoo qabnu maallima hedduu odoo qabnu hinaaffan biraa kanuu qabu hin jiru kanurra beekuu ka gartee gaa irra qajeelcha qabu ida'anna je'anii kanaaf gartee gaa walgayii keenarra gartanii gaa ganda madda walaabuu aanaa madda walaabuu qaccee tahee walgayee taa'a walgayii kun sanii warreen qilleensarraan gartanii gaa duniyaa har'a rabbi mana tokko godhe ummata kana arguu dandeettan bakka tana nu hordoftanii jechuu barbaanna nulleen isin galatoonfannaa rabbilleen isin haa galatoonfatu akkuma as dura obboleessina dura je'etti faayidaa bakka tanaa guyyaa tokko waliin dhaqqabuu hin dandeennaa isinillee nu hordofaa bakka tana akka jiraattu akka nama taanuu barbaanna ambaan nu dhaqqabii amba biraa'uu nu dabarsi jennee kadhatu jirra hawaasi keenya jaarroleen teenna kaasitti argaman gararraa madda walaaburraa gartee hora korreerraa akki je'anii masjida ijaara gartee waqtii hedduu ijaarree nu amma immoo madrasaaf marxifannee mudhii hidhannee madrasaa ijaaruuf baroomsatu nama ijaarutu dura jechaan amma nu galee je'anii kanaaf gammachuu adda adda nu dhagahama jedhanii waan hedduu waan haasaaniif kanaaf gartanii gaa khayrii rabbi isinii haa kennu warroowwan bakka biratti argamtanillee nu hordofaa jechuu barbaanna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.